Waa'ee seenaa laga kana beektaa? Lagdi seenaa qabamu? Sirriitti qaba malee. Lagni kun laga Awaash jedhama. Lagni kun lageen kaan irraa isa adda kan taasisu asuma naannoo Oromiyaa keessa maddeetti lageen xiqqaaf guddaa ofitti hammateetti biyyattiidhaaf gumaacha guddaa gumaacheetti kan biyya keessa aafu. Kanaafuu lagni kun akka lagoota kaanitti godaansa hin beeku jechuudha. Nama dhiibu. Asuma biruma taa'ellee seenaa kana hin danbeeku. Homaa miti. Si qofa miti. Namni kaanis akkuma keeti. Ati naa jirta garuu sirraa nan ba'a. Kana beekuun kee waan tokko. Gurba? Esa ole sangaan kun har'a maali waan waadhee deem fakkaatu maali? Qotaa ole? Maali yeroo dharraa niigtanii? Hiikaniiru gara amsaatu lafeen quufu malee. Akkana amma suuta dhiiti. Ele sangoota isaan kana gara margaatti achi geesse. Isaan gaasan dafaatti bishaan na obaasaa jalaa huqqateera. Ani isin malee hin qabu laan humna hin qabu barii gurba. Eeyyee suut. Jitu maali ijoollee mucaan maal taatee yaadaan baddi. Jitu maal taateen talafu
Yoon silaalu yaadni kee sirrii miti maal taatee yaadaan badda. Lakki abbaa homaan ta'a. Akkasitti yaadaan godaanteetu homaan taane naan jetta mee waanuma taate natti madhume. Abbaa ani homaan taane garuu waa tokko yaadetanii. Waa tokko yaade yoo jettu maal jechuu keeti mee natti madhume ilmoo. Homaa miti abbaa garuu ani gara magaalaatti deemuun barbaada. Gara magaalaatti. Ajaa'iba rabbii har'amoo maal na dhageessifta yaa Waaqayyo. Dhugaa qabda mucaa koo ilmoon gubattee hin beekne ibiddatti gamti jedhanii. Atis waan calqisu hundi warqii sitti hin fakkaatiin dhiisitti hafu. Baadiyyuma kana sii wayya magaalaan hin hawwiin seetti mee dhiisi. Hin ta'u. Tasumallee hin ta'u. Barachuufis hojjechuufis achi naaf wayyaa. Magaalaa wayyaa abbaa. As barbaadiyyaadha. Maal hojjedhitaan jijjiiramame? Kanaafuu nan burjaajessinaa. Jiitu ilmoo koo si burjaajessuuf miti. Abbaa kee waanan ta'eef lapheedhaa cabeessi kadhadha. Barumsaafis yoo ta'e asumayyuu hin jira. Dhiisi sitti hafu. Jireenya baadiyyaa jibbitee magaala hin hawwiin. Sitti meeraa si dhiba. Ela of eegi gorsa koo fudhu ani gorsa koo fixadheera sitti dhiba. Ela sitti me of eegi. Sitti hafu. Kanas ta'e sana deemuun qabu.
matee bilbilan kaasu. Hello. Maali maal taate beeka maa bilbilan kaastu? Intaloo dhageessa. Bilbila kanarratti ammaan booda akkam bilbil. Anaa wiikeedhaam. Maal ta'e bilbilan irratti cufa kun immoo? Tole jole, gara dhimma keessan tan deebi'a. Hojii maal hojjechuu barbaadda? Biyya kana keessatti hojjechuu barbaadda. Ergaas biyya keessatti hojjechuu barbaadde eessa deemtanii hojjechuu barbaadda? Biyya Arabaa deemnee hojjechuu barbaadna. Biyya Arabaa? Biyya Arabaa deemuuf yaaduun keessan baay'ee gaariidha. Garuu qarshiitiin deemtan qabdu amma seetaa? Qarshii kuma sadii qabna. Kumasar, qarshii isin amma qabattanii dhuftan isin sadan kan biyya Oromoo biyya Arabaa sin geessu dhiisaati nama tokko sin keessaa nama tokko hin ta'u. Kanaaf qarshiin keessan gahaa miti. Kanaafuu maal nu gorsitaa jirti? Exactly. Iddoo yaada kootti naa dhuftanii jirtu. Yaada inaa kun yaada haraamti. Ijoolleen tokko tokko maal akka godhan beektu? Ji'a sadan tokkoof asuma naannoo keessa naanna'anii hojii hojjetanii waa kuufatanii deemaa turan. Isinis kan gochuu qabdan waan deemsaaf isinitu. Yeroo muraasaaf, ji'oota muraasaaf asitti hojjettanii edda kuufattanii booda ani immoo karaa isin ittiin deemtan haala sanii mijeessuu nan eegala. Kun hin ta'u taanaan illee karaa salphaa ta'eetiin akkasiin imala keessa gootan haala jiran hundaa isin mijeessa. Homaa yaaddoo hin qabdanii jechuu barbaada. Nama tokkoof kan ta'u bakki ni jira. Garuu isin keessaa eenyudha kan ta'u? Ani nan deema. Isin lamaan immoo amma hojiin argamutti bakkee konkolaataa qabnuuf dubara boqochuu dandeessu. Kan eegaatoo maal keessa dalaata? Akkam oolte hawwi? Homaas ni. Homaan qoos kana booda jakkee arguun fedhu. Maal taatetta? Moo wanti dhalatee jira? Maaliif akkas taata? Akka nama hin beekne hin ta'e kana booda jakkee arguun fedhu. Na bira akkan geessu. Maanni waansa natti miti waliin hiikna. Rakkoon tokko illee hin jiru garuu ati akka na bira geessu hin fedhu. Na bira hin gahu. Haasaa kee hin barbaadu. Maaltu dhalate?
maaliif na hordofta? Lakkii maaltu jala badeedee? Homtu na jalaan bani. Yoo gana akkatti silaalu garuu waan hojii barbaadu fakkaata. Eeyyeen nan barbaada. Akkas naan jettu ture. Homaa rakkoon hin jiru. Bakka hojiin si geessaa hojiin jira homaa hin yaadda'in. Hello. እንደምን አለ ከማል? ሰውየው እንዴት ነህ? አለው ይመስገነው። እኔ የምልህ እንዴት አረክልኝ የዛችን ልጅ ጉዳይ? የትኛዋ ልጅ? ያቺ ባለፈው የላካት ልጅ ነው። ሄዳለች አይደል? እንደምን ቀረ እኮ እሱንማ መሄድማ ሄዳለች። እንደው ቤተሰቦቿ ከሄደች በኋላ አልደወለችልኝም ብለው እየጨቀጨቁኝ ነው ታውቃለህ። አክስቷ ቤት ነው እንደሄደች ስትፈልግ ሳይሆን ሲፈቅዱላት ብቻ ነው መደወል የምትችለው። ስለዚህ በቅርቡ ትደውላለች በላቸውና ለፋት። መልካም በቃ ሌላው የተወሰኑ ልጆች ደግሞ እጄ ላይ አሉ ታውቃለህ። እነሱም ወደ ውጪ መውጣት ይፈልጋሉና እንዳጋጣሚ ደግሞ የያዙት ገንዘብ ትንሽ ነው ብዙም አይደለም። ምናልባት አንተ በምን አይነት መልኩ ልትሸኛቸው እንደምትችል ብትነግረኝ ብዬ ነው። እሺ በጣም ጥሩ። ቋንቋ መናገር ይችላሉ? ቋንቋ እንኳን መናገር ብዙ የሚችሉ አይደሉም። ወደ ከተማም የመጡት በቅርብ ነው። እሺ እንዲህ እናድርግ። የፓስፖርት ብር አላቸው? አዎ አንድ 3000 ብር አካባቢ አለቻቸው። በጣም አሪፍ። እንዲህ ከሆነ እዚህ ያለውን ጣጣ እጨርስላቸዋለሁ። እዛ ደግሞ ከፍተኛ የሰራተኛ እጥረት ስላለ ብዙ ፈላጊዎች አሉ። እናም የኛን ክፍያ ካሰራቸው የ2 ወር ደሞዝ ወስደን እዛ 2 ወር በነፃ እንዲያገለግሉ እናደርጋለን። መልካም በቃ እንዲህ ብለህ ግን አሳምናቸው። እዛ ከሆነ ምንም ችግር የለውም። ልጆቹን የማሳመኑን ጉዳይ ለኔ ተው። እኔ እንዴትም አድርጌ ያሳምናቸዋለሁ። አንተ ጋር ያለኝን የከዚህም በፊቱ ገንዘብንም የአሁኑ ኮሚሽኔንም አንድ ላይ ሰብሰብ አድርገህ ትልክልኛለህ። ትንሽ የብር እጥረት ስለገጠመኝ ግድ ብር ያስፈልገኛል። ስለ ብር ጣጣ የለውም፣ አያሳስብ፣ ይላክልሃል። ጥሩ በቃ እሺ፣ እንደዋወላለን። ጣጣ የለውም። መልካም ቻው። Akka morteesse. Jirtaa gurba. Fayyuwa. Harki kee immoo bareedee. Maali akkanatti baduun? Har'a homaa guyyaa koos miti. Maal taate immoo? Hojiirraa baheetan hawwii bira dhaqeen ture. Hawwiin immoo maal taate? Ishiin maal taate? Anatu waa ta'e malee. Maali waan tola jirtu jira moo? Lakkii homaayyuu hin jiru. Biyyi nagaadha jedheen ishee dubbisuuf dhabnaani. Si arguun barbaadu deeminarraa jetteen na ifatte. Gahee waa'ee shaanaaf dhiisi. Yeroon hojii xumuru deemeen ishee dubbisa. Tole sitti an abdadha. Hojii erga fixee booddee siidhaaf bilbila jennaani bilbila koo bakka hin kaa'een dhabe. Maali si harka hin jiru moo? Hin jiru bakka hin kaa'een dhabe. Barbaade hin badu. Yoo badee somaa miti haa badu. Garuu atumti deemiitii ishii naa dubbise. Hiyyaaddeen waa'ee shaanaaf dhiisi. Yeroon hojii xumuru deemeen ishee dubbisa. Tole sitti an abdadha. Galgala wal argina manan dhufa. Rakkoon qabu. Anis hojiidhuma kana xumureetan gara manaa gala. Wala garra. Maal gochuu danda'ama? Hojii kana immoo ogummaa koo miti akkan siin qarqaara. Rakkina hin qabu nan beeka rakkoon hin jiru. Akka gootu ijoolleen isaan as bulanii mana argatanii ijaa deemaniif isaan ati immoo na bira bultaasii Oromoo hojii galta. Kanaaf hin yaadda'in. Tole? Baddaala Roobiira eeyyee inni goggorre al takka si barbaadeen ture.
Amma waajjira cufee ba'an darajaa dheefi bor deebitee dhufuu dandeessaa? Soorii dhimmichi dhimma beellama barbaadu miti kanaaf amma waliin dubbachuu dandeenya. Maal si gargaaruu deema? Maal seete ati akka shaamarran biyya alaatti ergituu fi hojii sana bukkeettis hojii adda ta'e akka hojjettu iyyuu nan beeka. Atoo hojii isa kan barbaadde ergaa adda ta'e tokko siilaachuu barbaadeetan. Ani nama sammuu guddaa qabu nama cimaadhas. Hiriyaa kiyya tokkotu jira. Hojii waliin hojjennu keessatti yeroo baay'ee kanin ani yaade dursee agarsiisuudhaan badhaafamaa jira. Tura, alta ka kottome? Na barbaadde? Akkuma kanaan dura hojii haaraa ta'e waliin hojjenna. Akkuma argite kaameeraa moobaayilii keenya gara dubartii ulfataa ta'e irratti saaqne garaa ishee irratti qabna. Akkuma appilikeeshinii isa moobaayilii keenya irra jiru, soofteerii isa kompiitara keenya irra jirus saaqna. Sanaan booddee nageenyi daa'ima garaa keessa jiru sun maalirra akka jiru akkasumas nageenyi dubartii sana maalirra akka jiru hubachuu dandeenya jechuudha. Kalaqa kana kan kalaquuf kan naka kaase sababni inni guddaa fi inni ijoonis sabni koo baadiyyaa keessa jiraatan tajaajila altiraasaawundii dhiyootti argachuu waan hin dandeenyeef tajaajila kana argachuudhaafis qarshii baay'ee karaa dheeraa fi guyyaa hedduu waan itti fudhatuuf tajaajila kana dhiyootti buufata fayyaa dhiyoo isaanii jirutti moobaayilii fi kompiitaraan wal quunnamsiisanii tajaajila kana argachuu akka danda'an haala salphaadhaan ta'e jechuudha. Tura kalaqa koo kana akkamitti ilaalteere? Baay'ee gaariidha. Baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafuu ani maal si gargaaru? Kanaafuu kanatti naaf gootu gurbaa kana laaptooppii fi moobaayila isaa reebdaniis ta'ee ajjeestanii akkanaaf hin barbaadu. Maal isheen? Homaa miti mucaan kanuma keenyadha. Yaadda'iin. Tolee yaadda'iin siifan fixa. Garuu ammaaf suuraa namichaa fi bakkee argama isaa dabalata immoo maallaqa barbaachisaa ta'e hin fidda. Hojiin kee boru siif raawwatama. Kanaan walii galataanaan kaffaltii raawwachuu dandeessa. Nagaa kool. Maali maal taate nagaa kee miti moo? Maal nagaa maaliif jira riyyaan keessanitu jiru? Beekaan immoo maal si godhe? Maqaa sanatti waami. Kan keessan kun si maal ta'aa jirtu garuu inni sana bira dhufeetu hawwiin na loltee naan jedhe. Maal akkam beennee siin gara kootti erga? Innis bara wanta dhalte hin beeku. Hawwiin waan isheen taate deemiti naaf gaafadhu naan jedhe na erge. Homaa inuma beeka. Sobee siin natti erga malee. Dhugaadha wanta isaa wanta inni beeku takka illee hin jiru.
Ani isiin bakka bu'isa gaafachuudhaaf yaalitan ture. Garuu wanti inni beeku takka illee akka hin jirre natti himi. Atumti wanta dhalate natti himi. Ela akkuma beekamu laaqana waliin nyaannaa jedhee tanan isaaf bilbiluuf yaale. Inni immoo dubara biraa waliin jirate ani hin beeku. Bilbila narraa kaasee ija kee arguun fedhuu naan jedhe. Bilbila narratti cufe. Ajaa'ib. Maali? Waan beektu jira moo kanatti kolfitu? Kanas mufachiisee hawu. Bilbilli isaa beesa bira hin jiru. Maali bilbilli isaa isa dhaqe? Ilaawi maal seeti? Yeroo hojii isaa xumuree si bilbiluudhaaf akkuma durii bilbila isaa barbaadu bilbila isaa bira hin jiru. Barbaadus argachuuf hin dandeenye. Soobadha. Eewuti kaaseetu ija kee lammata arguun fedhee bilbila narratti cufeere. Akkamitti akkas yaadda? Beekaan akkamitti akkas hin jechuu danda'a inni? Bilbila kana nama argate sanatu kaasee akkas hin jechuu danda'a. Maaliif akkasitti yaaddu ati? Ani yeroon bilbila isaa ammallee yeroon deebisee yaalu bilbilli isaa cufaadha. Akkas taanaan anatti balleessi. Dhaqeen dhiifaman gaafadhaan. Eeyyeen hawwi akkasi malee garuu har'a miti boru sababni isaayyuu beekaan har'a egaa na bira buluufu ati boru ganamaan osoo inni hin beekin ni dhufta anii fi ati isa waliin taa'ee bisi agasitti nagaa ta'e. Maal buna nu dure buna siifaa dhufu? Amma waan hojiirraa illee dadhabee galee boqochuun qaba. Tolee egaa. Eenyuun? Coba saya biasa kamu itu buat saya. Maaliif sababta fuulli kee nagaa miti? Ispoortii hojjedheeni gara keemuun dhufu jittiin tokko karaatti na qunnamtee natti buute. Eenyuun ishee? Eenyummaa ishii garuu addaan hin baasne akka tasaa baay'ee fiigaa dhufteeti natti buute. Maal intaloo jennaan ifama boleessa kun beekne jettee kan yaadutti garuu nama tokko yookiin immoo wanta ishee ari'aa jira. Maal si galcheefii adeemtu kan? Amma waa'ee ishee dagadhu hawwii bira deemeen ture. Dhugaa jedhika. Maafan soba? Wanta jiru hundayyuu na soofan. Maal waliin haasaftanii meenatti? Edaasheen bilbila keeratti bilbilaa oolti. Bilbila kaasuu diduun koo manatti muunfachiisaare? Isa miti rakkin. Namichi bilbila kee argate sun bilbila keessanii kaaseet lammata akka bilbila kee irratti bilbila. Kanaafidha. Akka bilbilli koo na jalaa badee ittiin teere? Eeyyeen itti himeera borumaan dhufeen ifama gaafadhanaan jetti. Eeyyeen kaa. Hiriyaan gaarii gaaddisa gammoojjiidhaan jedhan kana mitire baay'ee lufaadhu. Amma qoosaa keessi ka'eeriif boru ganama ol argitu. Abbee wanta akkanarratti qoosaan hin jiru. Baay'ee galatoomi.
si galchuu qabu. Baasii of jala. Tole. Akkasaan tasgabboofnee waliin haasa'uu dandeenya. Tasgabboon hin barbaachisu. Turi. Main estar ufel. Baadiyyaarraa dhufe hojii barbaacha dhufe. Ijoolleen homaanii soordo. Ani baay'ee isaan hin beeku. Garuu na duukaa isaan hin arginu. Amma eessa dhaquu barbaade? Ani kan hin barbaadu biyya abbaa kootti galuun barbaada. Akkas taanaan tasgabboodha. Ciree waliin nyaanne ana ishiin gaggeessa. Eessa biyyi kee? Lakki rakkoon qabu nan deemaan. Suurri akkas immoo ijoolleen kee rukutte ammas gara isaaniitti deemaas jirta. Kottu waliin deemnee hin gaggeessa. Maal ganamaan keessummaa fidde? Keessummaa miti. Bineensa jalaa baasee kan fidee malee. Malee naguma keeti. Bineensa jalaa yeroo tokko akka nama nyaatu hin beektu. Sirriitti hin beeku. Garuu guyyaa saafaatiin bineensa hindaan nama jiraa nyaatu argu hin callisu jedheetan keessaa baasee fide. Galime. Kai, argite itti yaabbattisa? Maalitti ta'a? Moosboolii kamii kee irra teessisite? Obboleesso, anaaf sireen kun moosboolii ni caala. Maaliif ijoolleen akkasii hordofanii natti hime? Ani jiituun jedhama. Gorsa abbaa kooti dideen quufaan manaa bahe. Kunooka, akkuman sodaadhe dubartiin quufaan malee beeloftee manaa hin baatu. Callisi ta'e. Waan nan siin galshinee keessatti hin seeniin. Tole, garoon aduu dukkanaan jirti. Baga dukkanaa'e. Humaayyuu siin galshu. Mee callisii ta'e waan kee homaayyuu natti hin tolle. Mee atumti immoo waan isaanii sirriitti natti hime. Akkuman sitti hime ergan magaalaatti dhufe gurbaan tokko daandii irratti na argate. Sanaan booda gara faddaalaatti na geesse. Achiin immoo gara mana faddaalaa ergan dhaqee booda gurbichi humti na fide dubartoota 3 fide dhufe. Sanaan booda faddaalicha harkaa qarshii fudhatee sokke. Achiin namichi tokko dhufeetu ijoolleen tokko maal akka godhan beektu? Ji'a 3 tokkoof asuma naannoo keessa naanna'anii hojii hojjetanii waa kuufatanii deemaa turan. Isinis kan gochuu qabdan waan deemsaaf sinitu. Yeroo muraasaaf, ji'oota muraasaaf asitti hojjettanii edda kuufattanii booda ani immoo karaa isin ittiin deemtan haala sanii mijeessuu nan eegala. akkas jedheetu ijoollee amansiise. Isheen tokko kan dhageenyaan akkas taanaan anis nan deema jedhe. Baay'ee nama gaddisiisa. Isaan kaanu eessa galanii? Haatoo akkamitti jalaa ba'uu dandeesse? Isaan kaan ijoollee isaan na haadhaantu bakka bulmaata isaanii geessan. Anaan immoo hojiin siif ta'u jiraa jedhanitu of biratti na hambisan. Sana booda namichi tokko dhufeetu akka nama naaf ajjeestan naan barbaada jedhe. Ani immoo nahee tanan biraa bahe. Fiigee tanan deeme. Homaa miti. Kanaan booddee tokkollee yaadda'e. Amma kaane dhagna dhiqattee ciree kee nyaattee harruma gara qe'ee abbaa keettan si gaggeessa. Atis
Seenaan ishee baay'ee nama gaddisiisa. Ittiin muffatiin. Tole, kaa waliin deemna. Ela, eesserta? Si barbaanne turreeyyu. Tole achumatti nu eegi dhufaa irraa. Waan haaraa maal kanaaf fidanii dhuftan? Mucatti arginee turre garuu. Garuu maaliin? Xumuraati kootas hin jenne? Gurbaa wayii akka ishiin hin qabanne nuuf falme. Maarree gurbitti achumatti gumbistanii dhuftanii? Kana ulfaata? Yaallee turre. Mucaan garuu baay'ee ulfaata. Amma kana taatanii akkamitti namatti qodadhu? Akkamitti? Otoo midhaaniitii garuu irraan kaatan. Amma mucaan kun eenyu akka ta'e eenyummaa isaa seeraan qoradhaatiin hafida. Intalittiin sun immoo boolla ishiin seente seenaatii qabaan hafida. Kan biraa galgal hunduma keessanii nan barbaada. Ergama addaatu jira. Itti qophaatii dafaan akkuma. Wani galee irraa miti? Xumuree. Kanaan booddee gocha magaalaas maal akka ta'e sirriitti barte. Waan yaaddee akka ilaaltutti sababa. Kanaaf dhiisiti gara qe'ee abbaa keetti. Jechaa fi gorsa abbaa keessa hin dagatiin. Waan nan jedhanii isaan beeku. Isheen jechuun eenyudha isheen waan argitee fiigdee deemtee moo maalidha? Isheen eenyu akka taate beektaa? Lakkiin beeku. Ishee jechuun beekaadhaaf jaalalleessaa ishee calqabaati. Waggaa dheeraa kan wajjin turan. Hawwi maal taatetta? Nagadhiisi. Kana agarsiisuuf na waamtanii? Maa inni maal argitee immoo? Haa taatu kaamarree maaltu dhalate ree? Maaltu dhalate? Kan dhalate maasiidha. Bakki dhufaatee kan hin beekamne kan jidduu seenee isaan jeeqaa jiru. Ani moo maalan godhe? Ati wanti gosti mul'anne argadha jetteetti marantee jidduu isaanii kan seente. Bari kanaan booddee qe'ee kanatti iji koo akkas hin agarre. Maaloo? Silaa wanuun jettee dhufte. Kanaan booda ija kee arguu hin fedhu. Ija kee arguus hin barbaadu. Maaloo?
Maaloo. Wamidhoon ija koo hedduu neqariite jireenya boonsaatiif sooromuu hawwite waan abjoodhee dhugoomsuuf fannii koo. Yaa Rabbi maalan si godhe yaa gooftaa koo. Idaa kanaaf kanan arge kana caala maaltu jira bakka dhaquun qabu bakka buluun dhabu maalan si godhe yaa Rabbi yeroo abbaan kun akkuma dhaga'u dhiisee tan kan naan jedhee moo nafne kan naaf suraati hima kunoo
bakka bulleen qabu. Rakkoo malee homtu jijjiiramne asis hin jiru. Yaa abbaa koo dhiifa manaaf godhu. Dhiifa manaaf godhu. Kanaafuu gorsa abbaa koo dhiisee erga dhufee booda rakkoon saaxilee hunda argeera. Qe'ee abbaa kootan deebi'uu barbaada. Nagahe. Boruu ganama yeroo mabbaadhi dafee tanan gara qe'ee abbaa kootan deebi'a. Yaa Rabbi ati na eegi. Ini erga manulati tumurera kuna fidera. Besa kota. Ayega erga manulati tumurera hafti sibira jiru no keniti nandeman. Hafti nabra kabda dum tunjuru kafalti barbashate kanan donni sini kafale gahada. Sababa tulle gara fundura to jibira rat wal kifna amma garu de mulan des hello atabi jirra nutikara Kenya ni hojii keenya tumurree jirra. Maallaqa keenya suuratti hafee irratti dabaliitii fidiitii kootu. Haa ta'u. Nutikara keenyaan hojii keenya tumurree jirra. Ayyee. Akkan sila bilbilaan sitti miti maallaqa keenya irratti dabalii fidii kootu akkasii qopheessite fideetta. Ayyee maallaqa kee fideeraa galatoon. Jalqaba maallaqa koo harkatti maalaa dhutti mi'a kee fudhattee deemuu dandeessa. No maatar kan waliin dubbanne galatoomii odaa kee naa kennuu dandeessa. Maallaqa keenya nuuf fiduu keetiif guddaa galatoomii miini kee kunoo fudhattee deemuu dandeessa. Bifoon isin gaafadheen waan harka kiyya galchantaniif galatooma. Ayyee. Maal barbaacha dhufte? Akkas miti. Wanta hunda yoo linteenyaa sa'u qabna. Wanta waliin haasofnu tokko iyyuu hin qabu. Waa'een keessan hundi isaayyuu nagaa kanarra. Akkati yaaddu miti. Mucattiin guyyaa sana agartees omaa isaayyuu miti. Isheedhaaf jechas balaa keessa gale. Beekaan maal ta'e? Lakkinnoo maan taane. Beekaan yeroo mucattii mana haariu mana hin turre. Yeroo gara manaa deebus immoo ijoollee ishee barbaadan faana walitti bu'e. Maaloo beekaan hin miidhameere? Lakkinnoo maan taane. Egaa mucattii mana haariif baay'ee natti taaree gamanan. Deemnee barbaan. Huccuu koo geeddaradheen nufa. Tole, anis gara alaattan si eega. Dafii huccuu kee jira dhukkoo.
Hello. Hello. Eessa jirta sidhamnes barbaadaa jirra hawwii waliin. Rakkoo keessa jira. Rakkoo maal? Ijoollee mucittii sana hordofanii argeetan hordofaan jira. Kanattuu amma poolisiin itti waameetan qabsiisutti manatti na eega. Amma eessa jirta? Maaltu? Tole Rakkoo maaltu isa mudate? hojjetanii bakka isaan akka hojjetanitti qaqqabeetan isinitti himuuf barbaadetan. Eessatti? Faarisii. Tole tole. Akka to'annoo kee jalaan baane sirrii tordofi. Tole tole dafa. Ammuma dhufna achumatti nu eegi. ሄሎ ሄሎ ሰውዬው እንዴት ነህ? ሰውዬው እንዴት ነህ? አለው አለው በእናትህ ስማ ገንዘብ ደርሰዋል አይደል? ቀልድ አለ እንዴ? ከማሳፈሬ በፊት ነው የተቀበልኳቸው። በጣም ጥሩ። ይኸውልህ በጣም አጣዳፊ የሆነ ጉዳይ ገጥሞኛል። እባክህን የሆኑ ልጆች እኔ ጋር አሉ። ቶሎ ከእጄ መውጣት ያለባቸው ልጆች ናቸው። በሆነ መንገድ አድርገህ ከሀገር እንድታስወጣልኝ ይፈልጋል። ብትችል በአየርም አድርገህ በወደብም አድርገህ በፈለግኩ አቅጣጫ አድርገህ ግን ከእጄ እንዲወጡ ፈልጋለሁ። አስቸኳይ ነው። ምን ችግር አለው? ገንዘብ ይምጣ እንጂ ስራ አይደል እንዴ? በመኪናና በመርከብ እያቆራረጥኩ አሻግራቸዋለሁ። ይኸውልህ ወንድሜ እባክህን የሆኑ ሰዎች እየተከታተሉኝ ነው ታውቃለህ። ይሄ እጄ ላይ ያለው ነገር ደግሞ እነኚህ ሰዎች ጋር ደረሰ ማለት አደጋው በጣም ከባድ ነው። ማንም ጋር ፖሊሶችም ጋር መድረስ የለበትም። ስለዚህ በተቻለ መጠን በምትችለው መንገድ ቶሎ ብለህ ከሀገር እንድታስወጣልኝ እፈልጋለሁ። እሺ አመሰግናለሁ።
ibsaan keenya. Callis isa achitti dubbanna achitti walii galla. Komaander kana qofa miti. Hojii isaanii ka'umsa hanga ammaatti jechuudha sirriitti hojjaan. Yeroo ammayyuu ijoolleen amma osoo isiin hin dhufin sadan tokko ba'aa walisootiin gaggeessan. Inspektar konkolaataan xiqqaan tokko nama fidee dhufaa jira daandii walisoo irratti fuuldura goraatii dhorkaa akka hin dabarre dhorkaa. Tole dhageera. Isa deemaa hojjaa guyyaa kontiraata fuudheen deemaa jiru. Kotu maali malee? Keessa deemaa jirta? Bakka nu geessan hin beeknu mana duwwaa keessa erga nu kaa'anii torban lama darbeera. Amma immoo bakka nu geessan hin beeknu. Dubaroota sana olaa galchimee. Ijoollee siloo achi maal hojjechaa turtan? Nuti baadiyyaa irraa hojii barbaachaa kan. Hojii barbaaddachuun keessan gaariidha garuu bakka hin taanetti argamtan. Nuti bakka isaa hin bareedu hojii jira jedhanii fidanii torban lama achi nu geessisa. Kana qofaa miti ijoolleen dura dhufanis akkuma kanatti fuudhanii karaa taaneef keessatti. Yeroo achi turres waan nyaannus waan hojjechiisus argachaa turre. Baay'ee argachaa turre. Akkas taanaan bareeda. Hojii iddoo seera qabeessa ta'e deemaatii barbaadadha. Ergattas ta'e rakkoo isin quunnamu kamiifiyyuu bilbilaan nu beeksisa. Isin bilisa waan taataniif gara maatii keessatti deemuu dandeessu.
Saajin, gurbaa sana ollaa galchame. Kali gurbaa. Maqaan keenya? Maqaan koo Maccaa Gaansaa. Wanta si gaafadhu tokko naa deebiste. Waan beeku nan deebisa. Waan beeku immoo waan gochuu hin danda'u. Magaalittii keessatti hojii seeraan alaa baay'ee babal'isaa jirtu. Wanti naan jechaa jirtan anaaf haaraadha. Hojiin keenya immoo hojii faddaadhaati. Kanaafuu ani waan beeku waan tokko qabu. Inamaan taanaan himannaan keessiif salphata. Inamaan taanaan seeraanis seenaanis itti gaafatama. Akkamitti si dandeessisee hawaasa keessatti yakka akkasii kana raawwata? Kaffaltiin kanaan dura suniif kaffalee gahaa. Kana booddee kaffaltiin haaraa suniif kennu. Garuu waan muraasa waan beeku qabu. Baay'ee gaarii. Fakkeenyaaf yakka akkamii hojjetaa jirtu? Akkan isinitti himetti hojiin keenya hojii faddaadhaati. Garuu cinaatti hojii seeraan alaa hojjechaa turre. Yakka akkamii hojjechaa turtan? Hojii seeraan ala ta'e hojii baay'ee hojjechaa turre. Shamarran seeraan alaa biyya alaatti baasisaa ture. Kana dhufan. Nu qophaa keenya miti kan hojjennu. Finfinneetis nama qabna. Ijoollee har'a qabdan isatti erguuf turreeyyu. Ammallee inni isaan simachuudhaaf qophaa'aa jira. Saajin, himannaatti banaa. Amma mana tursiisaa taa'u. Hello? የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በከተማችሁ ትልቅ ተጠርጣሪ መስቀል አደባባይ ወፍራ ያለ ልጅ ስለሚገኝ ኃይል ልካችሁ በቁጥጥር ስር አውሉ። የተባለውን ግለሰብ በተባለው ቦታ እንዲሁም በነገራችን ምልክት መሰረት ደርሰንበታል። በአጭር ጊዜ ውስጥ በቁጥጥር ስር እናውለዋለን። Eenyummaa koo gatee foon lafeen butute lubbuun dhiphadheera. Waan furmaata jedhee gaabbiin na waxale deemsa dadhabeera. Godaansa 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 siif fallikoo. Godaansa godaansa
godaansa siif fallikoo abjuu koo na furii yookaan na abaarii deemsa gogaa hin dhumne ukkaamamuu fedha jireenyi koo sirii yaa uumamaa waaqa garaa gurraacha maaloo naaf birmaadhoo furmaata naaf laadhoo godaansa 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 siif fallikoo godaansa 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 siif fallikoo Echilbeen caccabee sixxiyyeen dadhabee jedhe maqmaa kaan ennaa maqmaa sitti meera hin jedhe na diddee deemte amma immoo deebitee dhufte ilmoo koo maalan singataaree an siin didaa baganaa deebitee naadha. Sifama sii godheera kana booddee ittiin deebiin anuma sii wayya durayyuu na diddee deemte. Tole. Waamidhoon ija koo hedduu neqariitee. Jireenya boonsaatiif sooromuu hawwitee waan abjoodhee dhugoomsuuf fannii koo kunoo jalqabeera kan diimasii kan koo godaansa godaansa. Godaansa siif fallikoo godaansa 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 siif fallikoo eenyummaa koo gatee foon lafeen butute lubbuun dhiphaadheera.